Ayyaanni Id Al Adahaa yookiin Arafaa ayyaana qalmaati jedhameetiin beekama. Sirni qalmaa kun ammoo Uhudiyyaa jedhama. Uhudiyyaan akkaataa eessaa dhuftee seenaa isaatiin wal-qabateetiin hayyoonni amantaa Islaamaa yeroo ibsan yeroo Nabi Ibraahim keessatti ajajni kun raawwachuu isaatu dubbatama. Nabi Ibraahim ajaji isaanii qixaan raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaanii adda baasuudhaaf jecha Rabbiin ilma isaanii Ismaa'il jedhamu akka qalu ajaje. Nabi Ibraahimis ajaja Rabbii fudhachuudhaan ilma isaanii Ismaa'iliin qaluudhaaf yeroo qophaa'anitti Ismaa'ilis ajaja waaqaa guutuudhaaf tole jedheetiin qophaa'e. Abbaa fi ilmi ajaja Rabbii raawwachuudhaaf qophii ta'uu isaanii yeroon argametti Rabbi bakka silaa Ismaa'il qalamu hoolaa bakka buuseetiin hoolaan sun akka qalamu taasifame jedhama. Adeemsa kanaan yeroo ayyaana Id Al Adahaa yookaan ammoo Arafaa namni humna isaa danda'e hundinuu hoolaa yookaan ammoo horii qaluudhaan ofiis ollaasaa fi miskiinnan yookaan namoota humna hin qabneef akka qoodu amantaan Islaamaa ajaja. Gandi kuni ganda magaalaa Adaamaa keessatti argamu. Jiraattonni naannichaa ganda sharaa jedhaniin isaan ammoo ganda misoomaa jedhaniitiin of waamani. Jiraattonni ganda kanaa hedduun isaanii godinoota Harargeerraa sababa garagaraan buqqa'aniitiin dhufanii asitti qubatan. Jiruun isaanii harka qallummaadhaan waan geggeessaniif guyyaa akkana ayyaanaa qalataniitiin fooniin qe'ee isaanii guutuun haa hafuuti isuma kaanuu argachuun baay'ee ulfaataa ta'uudha dubbatu. Guyyaa ayyaanaa kana hadha isaanis kaanumaan qixa qe'een isaanii coomaan guuteetiin oola. Namni maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne tokko ganda kanaaf sangoota kanneen lamaan kennee akkuma eenyuttuu nyaatanii quufanii gammachuudhaan ayyaana kana akka kabajatan laateefii jira. Maqaan kee Abdurrahmaan Muhammad Haajinaan jedhama. Sangoota kana abbaa qabeenyaa tokkotu nuu kenne namoota harka qalleeyyii ta'an gandi kenna ganda misoomaadhama. Kana nama 150 ta'anii manoota jechuun manuma xixiqqaa wayii ijaaranneeti warra jiraatu asuma diida kana gubbaa. Namoota saniif kenname abbaa qabeenyatitu kenneefi kanaaf amma sagantaan salaata booda jechuun akkuma duraanitti sagantaa sanirraa raawwatame jechuun qaama namni kun waan guddaa isaan irraa fure. Rabbi sarraa jannatallee isaa gammachiisu qabeenya sallee isaa haa tiksu. Rakkina hedduun irraa fure. Amma nuti oduu amma abbaan qabeenyaa kun akkana nu yaadateetiin waan kana nuu kennuu baate sangoota kana nuu kennuu baate wanna tokko wanni itti buunu wayiitu hin jiru. Amma waan amata kana waan argannu wayiitu waan hin qabneef amma waan guddaa arganneetiin hin jirra. Rabbillee haa galatoomu innillee haa galatoomu jenna kaa. Gara nama 150 qaluuf de. Sangaalamaan qala. Nama 150 qalan. Akkasitti madaba 150 goone akkasitti amma ta'ee miskiina naannoo jirullee wama bakka wal fakkaataa kenna jechuun nama waan qabne nama amantaa hordofu kana amantaa Islaamaa hordofu warra ji'a Arafaa kana wanta kana Uhudiyyaa waan ta'eef namoota hundaanuu hin geenye jechuudha. Amantaa Islaamaa keessatti sadaqaa yookaan ammoo Uhudiyyaa haala kanaan kennuun kan namoonni qaban akka mirgaatti kennan osoo hin ta'in dirqama isaaniiti. Namoota fudhataniifis taanaaniin akka mirgaatitti lakkaa'ama. Namni tokko hoolaa yookaan ra'ee mana isaatitti yoo qalate bakka sadii itti qoodeetiniin kan inni itti fayyadamu. Harka tokko mana isaatti hambisee maatii wajjin nyaata. Harka lammaffaa ollaa firoottan naannoo isaa jiran waameetiniin waliin nyaata. Harka sadaffaa hafe ammoo namoota rakkatoo harka qalleeyyii ta'aniif akka mana isaaniitti quufaniitiniin nyaataniif kennamaaf. Foon argate garca rabbi isaan irraa jaalatu warra nuu kanneen khayrii isaanii yaadamu. Maqaan kiyya Misraa badoo amas baala kana gargaarsisaa ilaaluun nu kannanii fudhanneef. Rakkoon nu godhamu kaayoo harka qalleeyyiidha godhatuma waan hin dandeenyeef gargaarsumaaf kana nu godhanii nu fidan qa. Hin kajeelanee silaa hin bo'anii ganda abbaa dhaqanii ganda laalanii amma ijoolleen takkatti hin ganda dhayitu hin kajeeltu akkasitti bakka kaamanuma ofiisitti nyaattee quuftii jechuudha.